Aya Studio. Lata kanayyaga diinagee talagumaga beekumsa kallamii sooru rabbi siyaa milkeessu boru yaa lata kanayyaga diinagee talagumaga beekumsa kallamii sooru rabbi siyaa milkeessu boru waloo keenya jabaa lata kanayyaga Kenya bar Obaru Oromot waidu ede Kenya bar Luti sunda jalalata chachifane Kenya bar Akambane kitaba osumbitane Kenya bar Arti Kenya waluk jede Ada Kenya waluk jede Kanduro rusu pede Abani nufati gade Ufne ratamayeyo Nuchimsa limilakayo Limilakayo Gennani bakomo tasne terbata komore yang kada dio kana dagingnya ture Lutega serbana bangi gotu jennan ai bangi da pernah oleh hangi da miti Ya da dola ushuru ya da dola apa antai nyaragura ya dadula usururu ya dadula sukara kentubura ushuru ya dadula gade malin nyaragura ya dadula usururu ya dadula sukara kentubura ya dagade shirikan ke kabame ho ya roriftu maafin barre maafin ganne god wara besa maafin lane jarre dudulong to kare warri gade jarri kale warri ke gogdumu kabalan kamni asham ararte gujiran ugadarale obarsif nayonum barre asham Mere mon arki kesare sani Yero darbe Ashmanni rati ade taiba ya arge tayar de Taibani otoa artist ditubani serbani akabiti serbu enani ade taiba no tagasisani no yam tu senagisisu jaman Sabab tu lega macimna karoro jina garsim Nida mature durani Rakuma lamal tuman Si cinta waka kalesa Dugaf kapsof na malesa Amaro jina garsisu Anin tao gadin jisu Samni ko dirle rajisu Oromia ko biyagari Sumamna wati garani Sambil jengabu Kokomo warna beutagi sadi me le tas kum gom ngili panan ligam sa mana zena dur akar rakan orang tain dur orang mon nega tai yoroni numa di ma swangari swan undum tu feder badema Manjira turani yero akar rakanati oromo kasar terati ini to koga adu kareti kene indo komosh jode marka bolate onnum to wambar bar gora tursan oromo ga fi malika batur manjira ina fatte ma ala akaja adu mal kaba somni oromo yo weli gale finchile lole maluma
Diina saamo'ee gaafa tokko ofii isaan bulee jennaan. Yeroo sana akkammaa kana akka adda Tayyibaa fa'aa dhaabatanii walaloo mannutti anis akka baay'ee na ajaa'ibsiifadhee ture. Akka irraa kana ture yeroo sana jennaan maal ta'a yoo mirga isaan buleennaan. Maal godhanii gadi jennee dhuuma bullaa warroon darbaa maaliif lollaa akkuma jaraatiitti bulla yeroo sana. Gadi jedhanii buluun gaarii. Jennaani qeerroon Oromoo maal jedhanii ministeerri gabaabdu nuti qeerroo Oromooti gadi jechuun barbaannu. Jennaan haalli kun deemaa ma dhufee gara itti gaafa galu alaawaa dhaggeeffata hundumtuu feesbuukii fayyadama waan ta'eef. Facebook ilaalee meemaa jedha ijoollee jawaar jawaar. Facebook seenee meemaa jedha ijoollee jawaar jawaar. Jennaan deebi'ee inni moo deebi'ee sana moo. Eenyushee daangaa Oromoolitu. Rejettee morma ishee guutu. Jennaan nasiiti dubbiin kun cimaa dhufee ammas qabsoon Oromoo dhugaan Oromoo waamame kun immoo hayyoota gara ifaatti baasaa dhufee jennaan warri tokko aangoo gadhiisnanii iyyata galchata. Naan mana gadhiisaa bakka jennaan ati taatu beenumee kan si jaalu targame ati taatu beenumee kan si jaalu targame. Eenyu targame jennaan deebitee biyyii fi kabajamoo godhamaa magarsaa. Jennaan amma qeerroo wal ta'ee maal turte? Akkas jedhutti kee. Sirbi jijjiirama. Kana gabuu bubbulee qabsoo firbuu dhagalee yartuu yaadoon guggubin yaadoon guggubin yaadoon guggubin yaa adii tiyyahoo gooftee tiksaa tiyyahoo araattiloo tolgalee qabi akaan olgalee. Mooticha kooyya sanyii waaqoof taaddasaa mooticha kooyya sanyii lammaa magarsaa waaqni waggaa dhibbattis namaa dabarsaa waaqni waggaa tokkottis namaa dabarsaa obsaa sodaayyoo banaa roorroo hangisaa obsaa sodaayyoo banaa roorroo hangisaa qabsoo haqaaf ejjennoo qofaaf fallisaa. Ero saba akana roro hangisa omirata hangisa rubi pine anororomia ainatu sotun masa komomia doktera di balakilo gale hatulla kisin cita mamale hatulla kisin cita mamale asa kamirata cita jennani. Ergasii immoo takkeetu beeka. Isaanis hin geerarra baanii Jirtu. akka caaluutti narraan bakka. Gaafa caaluun galma milineemitti sirba buuse. Ani akkasii hafuura cimaa akkasii qaban seenii daqiiqaa 11 guutuu iyyaan turedha. Ergan galee gaafa ilaalu daqiiqaa 11 guutuu iyyaan ture jechuudha malee naa kenna. Caaluu caalaa naa fayyadu. Daqiiqaa 11 guutuu jechuudha cimaa jechuudha. Kanaaf isaan immoo gaafa sana afaan Oromoo dhagaan amma afaan Oromoo barreessanii jiru. Akkam jedhanii sirban isaanis akka keenyatti geeraruuf jechuudha akka caalutti. Saamnee barree hangayoonaa nyaanni barree hangayoonaa amma qeerroon jabaatee faladamne akkam goonaa. Kambaan kiisiis tullannees karaa sochoofnu dhabne qabnallee biliyoonaa. Qabnallee biliyoonaa. Reebnee hanga dandeenyu. Saamnee hanga dandeenyu hiinee hanga dandeenyu ajjeefne hanga dandeenyu xiqqaas dararre guddaa qeerroo dadhabne malee. Saamnee hanga dandeenyu xiqqaas dararre guddaa qeerroo dadhabne malee. Qeerroo dadhabne malee. Ciisa dhabne galgalaa. Ciisa dhabne galgala wuskii baragee jirra. Amma yoo deebine farsoo fambaashaa kanatti mee akkam taanee barra. Annaaf sobaan bubbuluuf abiyyiitu bookkisaa.
Sobafanaan bubbuluuf lammaanis nu doorsisaa qeerroonis nu doorsisaa qeerrootu nu doorsisaa qeerrootu nu doorsa biyya alaatti baduuf biyya alaatti baduuf jawaartu nu doorsisaa biyya alaatti baduuf echaarriin nu deebisaa Biyya keessa bubbuluuf qeerroonis nu doorsisaa ni bookkisaa fala dhabne akkam goonaa mala dhabne akkam goonaa mala dhabne akkam goonaa Keessaan obbo keessaan Dookter Baqqalaa keessaan Dookter Mararaa keessaan obbo Baqqalaa gurmeessaa yaanoo jira. Bosonattis deebi'uuf achis jajjabee jira. Ciisa gabree jira. Laftu noocitee jira. Laftu noocitee jira. Bollatti. Nuti kan barbaannu saba dhugaa jaallatu saba walqixxummaa fi saba tokkummaa jaallatu saba ergaa tokko qabna kabajaaf turuu keenyaaf gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Karaa deemaa jirra. Gara Jimmaa utuu deemaa jirru garuu kabajaaf jaalala guddaa obboleessa keenya hiriyaa keenya lataa kanaaf qabnuu fi aga sa'aatii kanaa turre amma achi deemnaa karaan nagaa isiniif haa qabnu jedha. Abbootiin garaa jiru. Nuufachaa magaala kana nu eebbisa. Ifaadhaa isin jaallannaa isin jaalladha. Aya Studio.